kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaas Gorsaa, Dinqii, Waaqa Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa in jedhama. Isaayyaas raajichi raajii isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Bagaa ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaadhaan geessanii kan isin daawwachaa jirtan TV Sagalee Dhugaa. TV Sagalee Dhugaa tajaajila dhugaa mana kiristaanaa karaa waldaa duukaa buutaa kan isin darbuudha. Qophiin immoo qophii ayyaana waggaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan waldaa duukaa buutaa wiirtuu sabbataa wajjin isiniif qopheessine daawwachaa jirtu. Faaruu obboleessi keenya faarfataa Daaqoon Naaroob Zawudee faarfatee isin biraan geenye isin daawwachiifne walitti deebina. Yesuus dhalatee Beetlihemitti qorichi argame Yerusaalemitti. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Yesuus dhalatee Beetlihemitti qorichi argame Yerusaalemitti. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Harka keessame. Walitti dabarsuun raajonni darbanii inni turanii abdii guutuudhaanii moraaloon filatee akka hiyyeessaatti kabajaaf nu waamee iddoo salphinaatti. Yesuus dhalatee Beetlihemitti qorichi argame Yerusaalemitti. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Duraan dubbatame moggaasni maqaasaa osoo hin bulini gadameessa keessaa dhalatee dubroorraa waaqummaa isaatiin amala dubrummaa ishee osoo hin jijjiirini. Yesuus dhalatee Beetlihemitti qorichi argame Yerusaalemitti. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne ba'ee hundumaafi. Harka keessame. Ilmi dhalateera abbaan bara baraa mootummaan isaas isumarra jira. Ajaa'iba gorsaadha jabaadha maqaansaa lafaaf samii haguugee simboon ulfinasaa. Yesuus dhalatee Beetlihemitti qorichi
Yerusaalemitti araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne bahee hundumaafi araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne bahee hundumaafi. Warri sabaa sagal dhufan sagaduufi harka fuudhii fiduun Iyyasuus gooftaafi abdiin ilmaan namaa jedhan isa kana tiksee gaarii argachuun argannee boqonnaa Iyyasuus dhalatee Beetlihemitti qorichi argame Yerusaalemitti araaratu ta'e addunyaa maraafi ifni dukkanoofne bahee hundumaafi. Tole kanatti aansuudhaan immoo barumsa wangeelaa walii wajjin baranna. Macaafi qulqulluun akkuma jedhu namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu. Dubbiin afaan Waaqayyoo ba'uu hundumaan malee jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jecha isaatiin wangeela Maatewos boqonnaa 4:4 gubbaa irratti akkuma dubbate guyyaa irraatti immoo ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan wangeela kan nu barsiisan barsiisaa keenya barsiisaa Daaqoon Duulaa Waaqoyyaa ta'u isaan arraba ittiin dubbatan nuti immoo laphee ittiin dhaggeeffannu Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenyaaf haa kennu. Kallattiidhumaan gara barumsa wangeelaatti. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Qorichi isiniif dhalateera. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti sagalee barreeffamee jirudha. Qorichi isiniif dhalateera. Sagalee kana kan dubbatu ergamaa Waaqayyooti. Sagaleen kun kan dubbatameef tuffatamoo kan turan qorra halkan sodaachisaa keessa dhaabbatanii tiksoota isaanii kan eegaa turan ergamaan Waaqayyoo halkan walakkaa sana gara isaaniitti dhiyaachuudhaan ifa samii irraa isaaniif ergee haala ulfaataaf sodaachisaan gidduu isaaniitti argamee misiraachoo dhalachuu gooftaa Kiristoos Yesuusiin yeroo jalqabaaf tiksootaaf kan inni itti dubbatedha jechaadha. Maal kan jedhu qorichi isiniif dhalateera isa jedhu. Ijoollee Waaqayyoo ergamaan Waaqayyoo kan jechaa jiru qorichi isiniif dhalateera kan jedhudha. Daawaan isiniif dhalateera jechaa jira. Qorichi kan barbaachisu dhukkubsataadhaaf. Daawaan kan barbaachisu rakkataadhaaf. Isaan kun hundumtuu dhukkubsatoodha waanta ta'eef dhukkubsatoota kanaaf immoo qorichi ni barbaachisa waanta ta'eef ergamaan Waaqayyoo kunoo qorichi isiniif dhalateera. Kanaafuu hin sodaatinaa jechuudhaan ifa yeroo sana ture. Kennaaf surraa ergamaa Waaqayyoo irraan kan ka'e kan sodaatanii turaniif tiksootaaf sagalee kana erga. Guutummaa sagalee isaatii gaafa dubbisnu aarra jedha. Magaalaa Daawit keessatti qorichi innis Kiristoos kan ta'e gooftaan isiniif dhalateera jedha. Hubadhaa ijoollee Waaqayyoo. Eessatti dhalatee? Maaltu dhalatee? Inni dhalate kun kami yookaan eenyu isa jedhu haala gabaabaa keessatti ibse. Tokkoffaa biyya Waaqayyoo, biyya qulqullootaa, biyya haadha keenyaa kan taate magaalaa Daawit ishee keessatti dhalachuusaa
inni lammaffaan qorichi mataansaa dhalachuunsaa, sadaffaan inni dhalate qoricha qofa akka hin taane Kiristoos ta'uusaaf inni moo gooftaa ta'uusaa ibsee qoqa gabaabaadhaan yeroo inni itti dubbate ilaalla. Qorichi kun maaf barbaachise? Ijoollee Waaqayyoo jalqaba irratti kana beekuun barbaachisaadha. Namni jalqabaa Addaam gaarummaan Waaqayyoo kan keessatti baay'ate, gannata keessa gaafa jiraachaa ture, sodaa malee, naasuu malee ijoollee Waaqayyoo gammachuudhaan ba'ee kan galu ture. Ayyaana Waaqayyoo uffatee, nyaata samiirraa nyaatee, eebba Waaqarraa argatee, tasgabbiidhaan gannata keessa nama deddeebi'aa turedha. Garuu immoo seera abboommii Waaqayyoo cabsee, gurra isaa diinaaf ergisee, sagalee seexanaa gurra isaan gaafa keessumsiisutti dhalaala. Waaqni sagalee isaaf amanamaadha. Abboommii kanaan dura kenneefii darbee sana hin kabaja waanta ta'eef, seera Waaqni tumee kenneef sana gaafa cabsutti gannata keessa akka inni ari'atame hundi keenya hin beekna. Gannata keessa ari'atamee, miilla diinaan dhiitamee, dukkana keessatti gatamee, dagatamee, raanfatamee, waggaa 5,500 akka inni boo'ee addaa. Hundi keenya yaadannoo guddaa qabna. Maarree erga harka isaa keessaa dhabe, cina isaa biraa erga dhabe, ayyaana isaa, ulfina isaa, kabaja isaa erga dhabe booda maal harka isaa keessa akka miliqe, maal of harka akka dhabe erga galee fi booda Addaam abbaan keenya hin boo'ee jedha. Nurkaa gaafa miliqu, nurkaa gaafa fagaatu, gaafa dhabnu nuuf gala gaarummaan waan tokko. Addaam erga gannataa ba'ee booda miilla seexanaan dhiitamee waggaa 5,500 erga boo'ee booda lafa dhiisee ba'ee gaarummaa sana yaadatee imimmaan isaa lolaaseedha sagalee Waaqayyoo. Alboottuu kaalee helliinaa laaddaam ዘንበለ ብካይ ላይ ለኃጢአቱ አዳም ዋይ የከሳብ ዋይ በሌሳ ሳቲፍ አዳም ዋይ ጩቡ ሳቲፍ ቦው መሌዋ በራጎቹ እንደንደኝ ጀዳ ቦይቸ ጎሰሰዲ ቦኤዱ አቦኒ ጋፈኑ በርሲሰን ኢሚማን ሳሎላሴ ኢሚማን ሱመ ቤክኑ ሰነ ቦኤ ጀዳ ኢሚማን ሳ ጋፈ ጀላዱሙ ጪማ ቦኤ ጪማን ጀላ ጋፈ ጎጉ ዲገ ቦኤ ጀዱ አቦኒ gosa sadamimmaan erga roobsee booddee Waaqni Waaqa dhiifamaa, Waaqa araaraa waanta ta'eef waggaa 5,500 booddee dhalatee akka isa fayyisu itti himee ture. Isa kanadha qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti akka jedhee ka'a. Barichi gaafa xumuramu, barichi gaafa raawwatamu Waaqayyo dubartiirraa kan dhalate, seeraa gadittis kan dhalate dhalaala. Mucaasaa biyya lafaatti ergee dhalaala. Namarraa kan dhalate Waaqa ta'e osoo jiru, seeraa gadi kan dhalate seera gararraa ta'e osoo jiru, Waaqayyo ilma isaa tokkicha biyya lafaatti ergeedha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Seeraa gadi ta'e dhalate jedha. Ijoollee Waaqayyoo seera kan tume, seera uumamaa kan tume isa ta'e osoo jiru, ani Waaqa, ani uumaadha, ani seeraaf heera kan kaa'e waan ta'eef arruma daladhee, arruma guddadhee, arruma hundaan raawwadha osoo hin jedhiin abboonni akka nutti manatti babbaheq irraa jelaan seeraa gaditti jechaan kanadha. Seera kabajee, seeraaf bitamee, seeraaf abboomamee jechaadha. Namarraa kan dhalate, seeraa gaditti kan dhalate, xumurri barichaa gaafa ga'u Waaqni mucaasaa nuuf erge jedhe qulqulluun Phaawulos. Ergamuun mucaan jedhame kun Kiristoos Yesuusidha. Qulqulleettii durbee Maaramiirraa dhalachuusaa akka waadaa isaaf seenetti, Addaamiif akka waadaa seeneefitti, waadaa sana dhugoomsuuf guyyaa lakkoofsise sanatti osoo hin dabalin, guyyaa lakkoofsise sanarraa osoo hin hir'isin, abboonni gaafa nutti himanii misraachoo gammachuu durbee Maaramiitti ergamee Addaamiif waadaan seename karashee akka dhugoomu, qorichi karashee dhufee akka dhalatu himamee ture waanta ta'eef sagaleen yookaan jechi qaama qabu garashee dhufee jedha laalaa.
gadameessa ishee keessa bulee sagaleen jechi yookaan jechi qaama qabu sagalee ishee keessa gaafa bulu foon gabbataan mul'ataan samiitti asii ol ba'ee jedhu ayyoonni mana kiristaana keenyaa ridata qaal ergata sigaa jedhama afaan Giiziin jechi gadi bu'ee sagalee Waaqayyoo foon yeroo sana asii ol samiitti ba'ee jedhu maaliif jennaan foon amala waaqummaa yookaanis immoo foon amala waaqummaa waaqummaan amala foonii uffatee jira wanta ta'eef qaba wanta ta'eef humni waaqummaa gaafa gadi bu'u foon uffatee gaafa mul'ate humni namummaa moof humna waaqummaa uffatee samiitti ol ba'e wanta ta'eef lachuuyyuu guyyaa tokko raawwatame jedhanii nu barsiisu. Kanaaf gadameessa ishee keessa bulee seeraa gaditti jiraatee waggaa yookaanis immoo ji'a 9 bultii 5 gadameessa qulqulleetti durbee kee maaramii keessa bulee haala kanaan dhalate. Isa kanatu gaa ergamaa Waaqayyoo dhufee misiraachoo guddaa kana hin sodaatinaa jedhee eegalaaf ilaala. Amala ergamaa Waaqayyooti sodaachisummaa namarraa fageessuun. Amala ergamaa Waaqayyooti jajjabina namaaf laachuun. Amala ergamaa Waaqayyooti lafa dukkanaa ibsuun ijoollee Waaqayyoo. Ifa keessaan dhufee jajjabina laatee fi sodaarraa fageessee hin sodaatinaa. Har'a magaalaa Daawit keessatti qorichi isiniif dhalateera. Innis jedha laalaa Kiristoos gooftaa kan ta'edha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Hubadhaa ijoollee Waaqayyoo isa har'aa dubbachaa jira laalaa. Har'a isiniif dhalatee jira jechaa jira. Malee amala isaatiin ilmi yeroo hundaa dhalataadha. Dhalachuu gooftaa yookaanis immoo lidet za'iyya halliq dhaloota hin dhumne. Aduu keessaa guyyaa guyyaatti ifni akka ba'u. Aduu keessaa guyyaa guyyaatti ooyini akkuma argamu. Aduun kaleessa baatee har'as baatee keessa isheeti ooyinaaf ifni akkuma ba'u. Dhalachuun Kiristoos Iyesuusis isuma kanadha. Garuma dhalaalaa foon qabamuu danda'u sana. Haasa'uu isa danda'u isa beela'uuf dheebachuu danda'u sana. Isa waa guddaa nama biratti mul'ate gochuu danda'u sana garuu guyyaa irraa guyyaa inni itti dhalateedha malee durii dursee dhalateeraayedha. Daawit faarsaa isaa 110 lakkoofsa 3 irratti akka jedha. ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስም ቅድመ ኮከበ ጽባሕ አዴሲቱም በኢን ኢፈ ቁልቁሎታ ገረራት ዱርሴ ገደሜሰ ኮ ኬሳን ስጎደደ ጀዳላላ አዱን ቱም በኢን ቁልቁሎን እንቱን ዱበቲን ሄኙሌ ተኮ ቢየለፋ ከነራት ኦሶ ሂኑ መሚን ገደሜሰ ኮ ኬሳን ስጎደደ ጀዳላላ ወለድኩከ እምከርስም ቅድመ ኮከበ ጽባሕ ዱርሴን ስጎደደዳ ያሎተ ሳጀ ጀልቀባ አባራ ሃደ መሌ ደለቹ እኔ እርገማው ዋቀዮ ዱበቻ ጅሩ ሃደራ አባ መሌ ደለቹ ፋርሳ ለመለኮፍሰ ቶርባ እብሮተ በቆና ተኮ ለኮፍሰ ሸንረት ተከጀዳ እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልዴ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ ሰአል እምኔ እሁበከ አሕዛበ ለርስትከ ዋቀዮ ሰከስናን ጀዴ አቲ ሙጫኮቲ አኔ ያረስን ጎደዴ ነከደዶ ደላላ ኦርሞተ ዳለ ጎዴን ሲፍ ከና ዋቀዮናን ጀዴ አቲ ሙጫኮቲ ዳሎተ ሳሰ ጀልቀባ አባራ ሃደ መሌ ደለቹሳ ዋቀዮናን ጀዴ አቲ ሙጫኮቲ አኔ ያረስን ጎደዴ ዳሎተ ሳሰ ለመፋ ቀዳማዊና ዳሃራዊ ልደት ዳሎተ ጀልቀባብ ዱባ ዳሎተ ሰለመፋ ከና ሃደራ አባ መሌ ኢሰደለተ ከነቲ ሚስራቾ ፊዴዱ ፈርገማ ዋቀዮ ማል ጀዴ ሂንሶዳቲና ቆርቺ ስኒፍ ዳለቴራ ቆርቺ ከሚ ጀናን ቆርቺ አዱኛ መራ ቢየለፋዶ ኩብሰቴ ነመሁንዳ ርጉተሜ obboleonni keenya baay'een isaanii akka jedhu gooftaa fayyisaa dhuunfaa kee godhi fudhadhu fayyisaa dhuunfaa keetii qoricha dhuunfaa keetii yoo godhatteen fayyitaa jedhu macaafni hin jenne ilaala fayyisaa biyya lafaadha
addunyaa maraaf kan dhufe dhukkubsataa biyya lafaaf kan dhufeedha. Badii kan dalage cubbuu kan hojjete kan kufe kan gufate addunyaa mara wanta ta'eef karaa Addaam abbaa keenya hunda keenya bira ga'eera wanta ta'eef qoricha hunda barbaachise. Akka jedha wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 22 irratti mucaan godhattaa innis ummata isaadha cubbuu isaanii irraa fayyisaa ilaala. Fayyisaa biyya lafaa ummata jedha ilaala. Saba hundaa jedha ilaala. Dhukkubsataan saba hundaati. Dhukkubni deficiencyidha. Lack of vitamin, lack of protein. Waa hanqina qaama keenya keessa inni dhukkubaaf nu saaxila. Addaamin jalqabee hanga dhaloota Kiristoositti kan uumame yookaan ture hundumtu hanqina adda addaa qaba. Dhukkuba adda addaa, hirrina jaalalaa, hirrina tokkummaa, hirrina ol eeggachuu, hirrina ol kabajuu, hirrina ol safeeffachuu kanaaf kan kana fakkaatan hundumtu rakkina akkasii waan qabuuf hundumtu dhukkubsataa ture. Kana hundaa fayyisuudhaaf dhufe jedha laala. Kanaafitti jedha laala fayyisaa biyya lafaa gaafa jedhu hunda dhukkubsatee hunda dhukkubsataadha. Hundatu daawwaa isa barbaachisa jechaadha. Kanaaf sirraa kan dhalatu fayyisaa addunyaa qoricha biyya lafaatti jedhamee dubbatame. Kana qofa miti ijoollee Waaqayyo. Inni dhalate kun abbaa isaarraas ergamoota biraarraatiis qoricha biyya lafaa akka inni ta'e qulqullummaan kaa'ameera. Isa kana jala muraa beekaa. Mucaan dhalate kun fayyisaa biyya lafaati. Daa'imni dhalate kun qoricha biyya lafaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 42 irratti akka jedha. Innis dhugumatti Kiristoos fayyisaa biyya lafaa akka inni ta'e ni beekna jedha laala. Innis Kiristoos dhugumatti fayyisaa biyya lafaa. Hunda keenya nu fayyisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Hunda dhukkubsataadha. Hunda hirrina qaba. Kanaaf biyya lafaatiif dhufe malee qomoo tokkoof ga'ee tokkoof mandaraa tokkoof namoota tokkoof dhufe miti. Kanaafiti inni fayyisaan biyya lafaa isiniif dhalateera. Ergaa Yohaannis qulqulluu isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irrattis kennuma jalqaba. Maal jedhaa? Ejeen nuti agarreerra abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa akka inni ta'uuf akka inni ergee. Abbaan kan erge addunyaa maraaf erge ilma isaa. Ergamee kan dhufe qoricha ta'e ilmi isaas fayyisaa biyya lafaa ta'eeti. Misiraachoo guddaa kanadha. Ergamaan Waaqayyoo fidee kan dhufe. Hin sodaatinaa. Baa isinirraa jiru isinirraa baasee. Furtuu isin jalaa fudhatamte isiniif deebisee. Mana keessa ari'atamtanitti akka galtaniif ilmi isiniif dhalateera. Mucaan dhalate kun eenyu maqaan isaa yoo jenne inni ni jalqabaa Kiristoosidha. Inni lammaffaa Gooftaadha. Isaayaas akkas jedhee kaa'a. Qoricha dhalate jedhamee kaa'ame kanaa mucaan nuuf dhalate jedhe laalaa. Namummaa isaa gaafa agarsiisu. Inni dhalate humna waaqummaa qofattu hin ta'in nama qulqulluu ta'uu isaa gaafa agarsiisu. Maaliif jennaan foon namaatiin fayyama. Foon namaa gaafa jennu humna waaqummaa kan of keessaa hin qabne jechuu miti. Yeroo hin qabnu sana keessan seenu. Garuu nama qulqulluu akka inni ta'e. Samiirraa foon akka gadi hin buune. Gadameessa durbee maaramii sinee isheerraa akka fudhatame agarsiisuuf maal jedhe? Mucaan nuuf dhalateeraa'oo. Ilmis nuuf kennameera dhalaalaa. Mucaan dhalate ilmi nuuf kenname. Maa inni kaaraakteeri inni qabu, amala inni qabu maaliidha? Kanaan barumsa koo xumuraa. Amala inni qabu akka jedhe kaa. Mucaan nuuf dhalate ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira jedha laalaa. Humni mootummaa isaa gatiittiin humnadha. Humna gatiittiin. Humni mootummaa isaa jedha. Kunillee hiikoo biraa qaba. Ammaaf kana keessan siin. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira.
መቃንሳ ጎርሳ ድንቂ ዋቀዮ ጀባ አባ አራራ አንገፈ ነጋ ጀደሜ ዋመማ ነጋ ብየ ለፋራቲ በደዴ ቢሱፍ ነጋ ቦሬ ጅሩ ሰነ ቁልቁሌሱፍ ኤልሚ ዋቀዮ አንጎሳ ገቲቲ ሳረቲ ባቴ አባ በረበራ ጀደሜ ሰዋመሜ አባን ፎኒ ወጋ ጃተማ ገሰዴተማት ንዱፍ ጅራት አባን እንኩን ገሩ አባ በረበራት ከሌስ አባ ዳራ አባ ደቦራ አባዳ ቢየለፋው ሶኑ ሚና አባዳ ቢየለፋው ሜጅራቺሲ አባዳ ቢየለፋስ ደበርሴ አባቴ ከነዱካ ጅራቱ መቃንሳ ኮኑልፋት ያተው ከናም መቃንሳሌ ሞጋፈሚሳሌ ኢሰካን ብራር ኢሰካን ራትሌ አዳዳ አባ በረበራ ጀደላላ ለለባ ነገኛ ጀዴ ለለባ ነገኛ ከን አባ በረበራ ሆምኒሳ ገቲቲ ሳረ ከንጅሩ ጎፍታ ከንቴ ክርስቶስ ከንቴ ገዶፍ ዴቢሴ ዱርቤ ማረሚ ራፎን ፈቴ ጃለለ ኢልመለማፍ ቀቡ አገርሲሴ ጉያንት ዳለቴዳ ሜ ዋቀ ከነ ኢለል ጀዳኑ ገለቴ ፈዳ መቃንሳ ካኑልፋት ያተው ኤን ከናፊቲ ጋጆሌ ዋቀዮ ቆሪቺ ኢስኒፍ ዳለቴራ kan dhalate qoricha kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Dhukkubsataan qoricha hin barbaanne hin jiru, daawwaan barbaanne hin jiru, dafee fayyuu kan hin barbaanne hin jiru. Didaa yoo ta'e malee, rukutamaa yoo ta'e malee, micciiramaa yoo ta'e malee. Dhukkubsatee ciisee daawwaan fudhadhu jedhee kan maatii rakkisu baay'ee jira. Ijoollee Waaqayyoo daawwaa kanatti fayyadamnu. daawwaan kun nageenya jaalala dhugaadha tokkummaadha jaalala daawwaa kanatti fayyadamaa daawwaa kana waa'ee isaa gaafa kaasnu waa'ee nama tokko sagalee tokko dubbadheen xumura qorichi samiirraa gadi bu'ee dhalate kun dhalate gaafa jennu eenyurraa dhalateen barbaachisaadha qulqulleetti haadha keenya durbeerraa dhalate galanni maqaa isheef haa ta'u ulfinni isheef haa ta'u haadha keenya qulqulleetti durbee maarami ga'umsa kan qabaatte qulqulleesseerra bulee osoo hin ta'in qulqullooftee kan isa eeggatte isa kana baruun barbaachisaa qulqullummaa isheetiin gaarummaa isheetiin kasoomina isheetiin waaqa ishee eeggachuu isheetiin waaqa kan deessee nuuf laatte ijoollee Waaqayyoo waaqni hin dhalataa waaqni hin nyaataa waaqni hin dhugaa hin bu'aa hin dadhabaa jedhamee bara keessatti dubbatamaa ture keessatti ergamaan Waaqayyoo dhufee misraachoo gaafatti mucaa dhiiraan deessaa maqaasaas Yesuus jettee waamta jedhamee gaafatti mame amantee kan simatte amantuu ishee jalqabaa eebbi ishee hunda keenya irra bulee jiraatu amantuu ishee jalqabaa amanattuu ishee hangafaa dhugaan isinitti himan amantaan guddaa kan qabdu isheedha bara jechi kun ulfaateetti nunillee har'a dhageenyerraa waaqni hin dhalatu waaqni nyaatuun hinduu hin ka'u jedhamee baara dubbatamaa ture ergamaan Waaqayyoo dhufee durbummaan deessa jedhee gaafatte isayyuu moo mootiin moototaa deessaam gaafanni ittiin jedhee dhaabbattee kan dhaggeeffatte mootiin biyya lafaa mootiin samiirraa akkamittiin namarraa dhalata namni moo akkamittiin mootii samiirraa yookaan waaqa da'a jettee gaaffii dhiyeessite Waaqayyoof kan dadhabamu jiraaree ergamichi gaafatte dhiyeessu amantee kan simatte ilaalaa of jajummaa miti waaqa waan danda'amne akka hin jirre bartee daftee kan deebite jechi sagalee Waaqayyoo namoota tokkichaan rukutee deebisu baay'ee jira akka bishaanii mootti nammee itti himamee kan hin deebine baay'eedha kanaaf ijoollee Waaqayyoo waan dadhabamu jira jedhee gaafa lakkisoo waaqaaf wanti dadhabamee hin jireette nothing is impossible to God waaqa wanti dadhabamu hin jiru amantee simatte ilaalaa amantee fudhatte kanaaf filatamnaan gaariidha jette ilaala amantee ishee kana duwwaa miti hin deesse moo ilaala deessee otoo hin turiin dhufee ergamaan Waaqayyoo maal ittiin jedhe daa'ima kana ajjeesuuf kan barbaadu jira fuudhi Gibxitti deemi ittiin jedhe amantaadhaan fudhattee deemte fayyisaa deessan jedhamne mootii deessan hin jedhame miti mootiin biyya lafaa akkamittiin mootii mandaraa tokko sodaatee deema jettee hin gaafanne amantaa guddaadha eebbi ishee nurra bulee jiraatu mucaan deessee mucaan waggaa 15
kiiloomeetira 600 miila isheetiin ijoollee waaqayyoo fudhattee godaante amantuu ishee dhugaa qulqulleetti durba qarree mucaa waggaa 15 Fayyisaa biyya lafaa kennanuuf da'e galanni maqaa isheef haa ta'u ulfinni isheef haa ta'u mi'a galateeffannu maqaan ishee eebbaa argatu. Kanaaf ijoollee waaqayyoo daawwaa bara baraa Fayyisaa biyya lafaa qorichi biyyi lafaa isiniif dhalateera hin sodaatiinaa. Kanaan golobna sodaan hin barbaachisu kana booda abaarsi nurra hin jiru kana booda dhukkubbiin nurra hin jiru kana booda yoo ofii keenyaan oofnee ofitti finne malee affeerree waamne malee aangoo aboo nurratti hin qabu diinni kana booda maaliif jennaan dhukkuba keenya keessaa bilisa baaneerra cubbuu keenya keessaa dhiiga isaan bilisa baanee dhalachuu isaatiin bilisa baaneerra ifa dhalachuu isaatiin ifa arganneerra dukkana nurraa fageesse ifatti nu baaseera tabba ifaarra dhaabbannee jirra. Kanaaf ijoollee waaqayyoo du'ii dukkanni aangoo irratti hin qabu. Kanaaf iyyuu jedhe gammada har'a qorichi isiniif dhalateera. Qoricha kana kabajanii sagalee isaatiin jiraatanii abboommii isaa eeganii qoricha kanatti fayyadamanii fayyuun qooda koof qooda keessaniidha. Kan nu barsiisa waaqayyoof galanni haa ta'u. Sagalee laphee keenya keessa nuuf bulchu. Sagalee nu barsiisen nu haa eebbisu. Hin sodaatinaa magaalaa Daawitiitti qorichi innis Kiristoos gooftaa kan ta'e isiniif dhalateera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Fayyisaan addunyaa, fayyisaan addunyaa, fayyisaan addunyaa.